عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون إلمان ورمو هندمت خيسنو كان يوتيوبر نومان أورو تبجل تركنتن أكسماس جما تيك توك ياتي ور نومان أورو جل تركنتن جرتني الشما ولد جاني سنين جدا أبي أجا إبا تكون سنين فيديو في الراسي أبين كونيس كم يجون كيسن هنولو أبين كوني يرو فكينيا أتي و godhu jirtu jawwaallee yoo biratti hin argamne hanga jawwaallee xirreen kee takka dhaga'amutti jechuudha. Jawwaala bira yookaan fagoo jiraattu taate maqaa nama sanii siyaama jechuudha. Yeroo maqaa ati sajjilatte san abaluus dawwalu jira siin jedha. Yeroo sanitti gaa yoo nama fardiif ta'uu ka fardii hin taane beeytallee dheeyxee fuuteellee ifee wanta hin jettu yoo waan fardii irra jiraattes yoo nama booda deebistuuf taatellee adda barteeti akkasittis deebisuu dandeessaa isiniin jaa. Appiin kun baay'ee takka bareedaadha. Akkasumatti wanni appiin kun dalagu hedduudha. Takka takkaanan isiniif gadhiisa. Garuu ammaan tana kan inni isin garsiisu akkaataa ittiin yeroo namni isinirra dawwale maqaa isaa isiniif yaamu ingiliffaa yoo barbaaddanis ingiliffaadhaan yoonii fi afaan arabii barbaadan afaan arabiitiin isiniif yaama. Akkaataa isin sajjilatanitti isiniif yaama waan ta'eef appiin kun baay'ee takka dasna jee yoo isinitti tole buufadhaatti fayyadaman isiniin jaa. Gamanumaan nafaana turaa isiniin jaa Oromoo. Akkasumatti kun pilaastoorii seenna pilaastoorii seenna ammaan tana pilaastoorii yeroo seenne kalar neehim yennaan isiniif dhufa appiin isa kana appiin isa kana appiin isa kana jechuudha. Amma gaa buufadhee waan hin jiruuf an open jeetumaan itti seenaa. An open jeetumaan naqa. Isinni buufattanii jechuudha. Yeroo kun isiniif dhufe xiyyaa kana bikkaan xiyyaan isin garsiisu irratti itti fayyadamatanii. Battery remaining 55%. Maquma isaati yeroo dhufu isufiif akkana jaa ammallee deebitanii kana itti jettaniini. Allahu gootanii Allahu deebitanii gootan ammas set default qayyoo tuitan asirratti hayyama isaaf kannitanii jechuudha. Color name jidduu kana keessarra dhufu feetuun keessan jalatti ta'uu mala. Kanaafuu asirraa itti bantanii yeroo san kan gara mirgaa jirtu set as default qayyoo kana tuitanii jechuudha. Amma go to setting qayyoo kanatti coqaaftan. Appii kana hanga dhuma isaatti suutaan takka takkaan isin garsiisan hordofaa. Asitti ni hayyama kannitanii fi Allahu gootanii hayyama kannitanii banaa tana akkana gurraachomsitanii jechuudha. Duuba deebitanii dhuftanii maal jettaniin dan jettaniin baay'ee takka salphaadha appiin kuni. Asirratti hayyama isin kannitaniif jechuudha. Hayyama kannuufi barbaadanii bilbilaan immoo miiseejii irratti hidhachuu barbaaddan immoo shaana immoo kalas kana sirreeffattanii jechuudha. Cufa irratti tokko tokkotti inni isiniif kan kanaas kophatti kanaas isin waastaappii baatirii sigilee dawwalamuu akkasuma ifaa cufaa isiniif kanna jechuudha. Tokko tokkoon irratti ni goonama. Yoo cuccufaa ta'e yoo bikkatuun cuccufaa ta'e hin bantaniifi jechuudha. Amma isii tana hin bantaniifi tana ifuude deebitanii akkasuma waastaappii yoo barbaadan illee jechuudha. Waastaappii kanaas yoo barbaadan banaadha ififuu kan sirreessuu hin banaan taane hin bantaniif cufa laaltanii jechuudha. Kuni banaadha jaa hin gartaan kun.
amma erga kana cufa bantanii boodarra gad dhuftaniiti akkana suuta jala gayyaatanii isa kanaan lamaan kanarratti yoo banachuu barbaaddan waastaapii si wanta yaani risaalaa waastaapii banachuun barbaada waan ta'eef nan banadha jechuun kanaas nan bana seetingii keessa sirreessinaan jaa seetingii isa dhaqeetan isa banaaf jechuu kana laal isa banaa fi okay la f2db okay okay gati zaabu jira obsaan eegganna eeyyuwaa hin bannaaf jechuu amma baname kanarrattis ta'e bana bikkituunis banaa taatee jirti jechuun mantana kan ammas kanaas itti dhayina banamee jechuu amma ifootti deebisnee dawwallee ilaallaa irratti dawwallee jechuu itti dawwallaa jechuu mantana yeroonii fi irratti dawwallee yeroo as deebi'e yoo kaase hin kaasne anje kaaniin irratti dawwallee yoo qabaate jechuu inni sunillee yoo tillee namarratti dawwaltee namni sun kaasuu dide akkas ta'in jechuu abbiin kun baay'ee takka bareedaa wallahi baay'ee takka natti tole jechuuf isinii waraabe ilaalla dawwalaan jira shufta ifaallee kanatti ibsaa jechuu Numa Moro Tube is calling. 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 hanganuma waan hordoftaniif galatoomaadha ulfaadha isiniin jennaa yoo isinitti tolte viidiyoon tun laayikii sheer sabskiraayib godha akkasuma warroonni tiktok irra jirtan gasseenaa viidiyoon isin dheeratti waan taateef piroofaayila keenya biraan cuqaasaadha nu hordofaa isiniin jenna sabskiraayib nu godhuun dagatina yeroo cufa filannoon keessa akkana jaa jechuu jawwaallee yeroo risaalaan isin naa deebitellee kaaniin irratti waliin jechuu hanga dhuma